namni sadi bakka sadi malee beekamu namni obsa qabu aaru malee beekamu jeeni lola keessa malee beekamu akkasuma hiriyaan dhugaatti haajaman malee beekamu obboleessi dhugaa jechuun qota maaliif rakkoon aarri qabu miidhaa inni nama fidu maali ulamaan islaamaa akka jedhan aarri weelkaa isa keessa jirurra miidhaa waan irra buusanirra namatti aarte sanirra sirra miidhaa jechuun kana jechuun Imam Shaafi'iin yeroo dhabde dhaba kee dhoysi haga namni dureessa sisewutti yeroo aarte aara kee dhoysi haga namni ni jaalatta sisewutti yeroo rakkatte rakkoo tee dhoysi haga namni qananii keessa balloo keessa jira jechuus yaadutti yije Imam Shaafi'i dhaamsa Imam Shaafi'iiti asirraa wanni fudhannu oguu aarte dhoysuulleen aara kee dhoysuulleen hanga tokko aara sirraa irrisa sirraa balleessa jechuu yeroof amma warri saayinsistoonni warri mufakkirtoonni xiinxaltoonni akka dubbatanitti ulamaan islaamaa hayyoonni akka dubbatanitti aaree namni yeroo aara saas keessatti yeroof yoo hujii dhaabe hujii hanga tokko dhiise yoo duraan lafa ujiraate lafa usanirraa raaha haara galfate akkasuma ammas oguu aare namatti aare san if godhee yoo laale jechuu namni kun bar oguu takka ati bakka saasaniif keessa isa bakka teetana keessa yoo laalte hanga tokko aare sirraa qannasa inumaa jecha tokko kan kitaaba irratti arge namni tokko oguu aare lakkoofsuma kana tak lama sadi je hanga kudhanii yoo lakkaawe aare hanga tokko irraa irra taajaan lakkoofsuma lakkaa'uu saniin jechuun hamilee isaa garas deebisuudhaan aara hanga tokko sirraa irrisa maaliif aara kanaatu dhawannaa qalbiidhaa dhawannaa dhiigaa ziyaadaa godha yeroo sun oguu ati waan kanatti qaamaa qalbiin deebite gad irrise jechuun waan urgaa'u waan isaa malee urgaa'u shittoo urgoitu yoo funfattillee haga tokko sirraa qannasa ammas yoo duraan dhaabbachuu jiraatte yoo deemte yoo duraan dhaabbatte yoo teesse yoo taa'u jiraatte yoo gara addaattee ciifte haga tokko sirraa irrisaa inumaa hayyoonni garii kijaan hafuurallee namni hogguu aare hafuura kana fudhatee yoo baasee sombasaa keessa hafuura galchee deebisee qaccellatti yoo hafuura fudhatee akkasittillee hanga tokko irraa irra taajaan aartee yoo seeyite seeqin sun hanga tokko sirraa qannasa ammas uumaa rabbii keessatti gallallaalulleen wanni kana hunda akkatti haasayinuuf kana hunda wanni itti if rakkifnee maaltu aara dhaabaa namni aare maal godhuu qabaa garamitti irraa wayyaawaa jennee dila kana wanni haasayinuuf miidhaa inni namarra fiduufi gaafa dhawannaa onnee teetii dabalu dhiiga kee hanga inni duraan socho'urra hogguu sochoosu akkana jechuun miidhaa si fidaa deema jechuudha miidhaa inni fidu keessaa irra hedduu dhukkuba sukkaraa maal dam giffiiti yaani dhiiga isaa baaboo dhiiga akka malee karaa isaaba malee utaalu kan hunda wanni fidu aara jechuudha namni aarri hammeenya isaa laalu